kana keessa mee dhuggan. Ani mana kana keessa galu hin jiru. Kabula moo lafa kana bula jechuudha. Kuma lafaadhee lafa kana bula. Naannoo waggaa 5 mana kana keessa hojjedhe. Waggaa 5 waggaa 6 mana kana keessa jechuudha. Garuu Itoophiyaan takkitti mana kana keessa hojjettu hin jirtu. Daladdu hin jirtu jechuudha. Fooqii sillamii masalaalii kaanii masalaaliidhaan bayu. Masalaaliidhaan. Masalaalii kanaan ni jedhee yeroo gadi kushiinaa geesse fooqii kana masalaaliidhaan bayu. Manni gubbaa kifiliin an bulu gubbaa kushiinaa jirti. An ammoo gadi kushiinaa keessaa yeroo bayeetiin gara kifilii kiyyaa galu qorqoorroodha keerbiidha. Waan amma gurraacha isin argitan kana keerbiidha yeroo qorraa yeroo ho'ani beektanii yeroo qorraallee akkasuma gadi qorra. Yeroo ho'aallee akkasumatti ho'a. Argitanii kun bakki isin argitan kun bakka an ciisu. Argitanii kun bakka firaasha kiyyaati bakka an ciisu lafa ciisa. Amma gurraacha isin argitan kana jechuudha. Uffata kiyya kukkuteetiin uffata kiyya mummuree zuuriyaa qorqoorroo jechuudha. Akka hin seennedha. Yeroo qorraa. Yeroo ho'aa ammoo raammoo daalacha wayitiitu jira yeroo argite. Raammoo daalacha kakadhoo lootu bofaa fakkaatu wayitiitu jira. Kan gubbaa mana seenu. Isatu jira. Raammoo sun akkana gadi hin seennedhaafi wannoodhaan cufe. Uffata kiyya mummuree uffata kan kootiin cufe. Kushiina keessa kalee dhaabadheen danda'u kushiina keessa. Bishaan yoo xiqqaate haayilaandii 4-5 dhugaa oola. San keessa tareetiin ani yoo waraqata hin qabne ammas taree deebi'ee wanni an dalagu sun yoo naaf hin kuufamne jireenyi kan koo jireenyuma kushiina arabaa keessa ta'a jechuudha. Heerumee ilmoo dhalee horataa hin jiru. Boqonnaa bayii akka dubartii haara galfataa hin jiru. Biyya kiyyatti waraqata qabadhee mattaawqa kiyya irratti doolchee galfataa hin jiru darbataa hin jiru. Asaba qaba. Ilmi namaa ni yaada bara. Anama yeroo namni akkana na laalu hin jiraa miti. I don't know wallahi. Dubbachuun barbaadu waa'ee jireenya kan kooti. Angaruu nan obsa. Wallahi Rabbi yeroo baay'ee nama ofii jaalatu mokkora. Nama ofii jaalatu waa hedduu mokkora Rabbiin jechuudha. Gama maatiitiinis ta'ee gama kamiinuyyuu Rabbiin nama ofii jaalatu mokkora. Nama ofii jaalatu Rabbiin rakkisa. Nama ofii jaalatu Rabbiin homa hundaanuu mokkora. Meebi bara wayii hin jiraa miti. Bara wayii naa dabartii nama ta'an jedheen barri yaadu wayii ni jira. Barri boqadhu wayii jechuudha.
rakkinna kan kootiif dadhabbii kan kootis namni akka na argu hin barbaadu. Yeroo baay'ee fuula kiyya bareedaa osoo fuula kiyya ifu namni osoo argee natti tola. Fuula kiyya hammaata yookaan ammoo anaa wanna jedhu namni akka na arguu fedhe. Maaliif rakkinna kiyyas ta'e bakka an jiraa miti. Maal akka dubbadhuuf maal akka dhiisu hin beeku. Maali waa'een nama kiyya kennaa kun naan galu ana. Maali yoo jettan Oromoon dhadhaa afaan si kaayee borudha. Dhagaa afaan si kaayee. An sirriidha nama kamiinuu akka obboleettii kootti nama jaaladha. Akka obboleessa kiyyaatti jaaladha. Nama kamittuu dhiyaadha ilma nama kamittuu iyyuu. Yeroo namni ammoo isiin ebeluuf jecha achii kaatee akkas taate yeroo namni jedhu namni sun boru carraa akkamii wayii akka inni saamatu yookaan ammoo rabbii ofiirraa maal akka inni eeggatu wallaahi billaahi bakka an jiraa miti yaa rabbi qofa hidhee guyyaa jal'isutu jira. Yeroo namni fidee suura kan koof duuba kaayee wadata akkasii namni naan jedhu. Yeroo shaarmuxaa shalleeta akkasii namni naan jedhu bakka an jiraa miti nan gaddisiisu. Maaliif yaa rabbi ati ni argitaa miti hin jedhu. An idimee kiyya irratti idimee kan koo guutuu irratti jechuudha. Dhaladhee guyyaa takkitti gammachuu argeen beekoo hin jedhe hin danda'a. Dhaladhee guyyaa takkitti gammachuu argeen beekoo. Rakkinna hamaa fi rakkinna cimaa jeqaa hin jiraa miti jidduu yookaan maatii kiyyaatti akka faamiliititti jirutu gatii jiruu fi bakka hin jiraa miti. Ani homaa natti hin fakkaatu. Jireenyi kamiinuu jechuudha. Baay'eellee haasa'ullee akkasii keessa gabboo illee hin barbaadu. Ginamoo namoonni tokko yeroo akkasitti fuudhee na wanna jedhu ana bar na ajaa'iba namni bar. Wallaahi na ajaa'iban. An jireenya ila ammaa jiraadhe kana jireenya obboleeyyan kan kootii jiraadhe jedhu. Namni obboleessaaf obboleettiidhaaf jiraatu jira. An garuu jireenya waggaa 8 jireenya waggaa 8 biyya Kuweet keessa jiraadhe. Wallaahi jireenya maatii kiyyaa jiraadhe. Jireenya maatii kiyyaa guyyaa takka naa kaayaa jedhee hin beeku nyaadhaa jedhee malee. Guyyaa takka lafaan naa bitaa lafa naa kaayaa jedhee hin beeku. Guyyaa takka manaan na ijaaraadhe hin beeku. Jireenya bakka walumaa galatti jireenya maatii kootii jiraadhe. Maaliif amaanaa haadha tiyyaa waan qabuuf jecha jireenya maatii kootii jireenya obboleettii tiyyaa jireenya obboleessa kiyyaa jiraadhe. Namni ginkaa kana hin beekne nama kana jechuun arraba keessan sharafeeti miti ana arraba namaan sharafu aadiidha. Maaliif namni waan barbaade namaan jedha waan barbaade nama dubbata. Afoo keessan taa'ee booyuu ammoo hin barbaadu. Waan barbaade namaan jedha namni waan barbaade dubbata. Anammoo jireenya maatii kiyyaa namni jireenya yeroo ammaa namni jireenya haadhaatu jiraatu hin jiru. Haadha nama dhalteetu jireenya abbaa nama dhaleetu namni jiraatu hin jiru. An darbee jireenya maatii kiyyaa jiraadhe. Guyyaa takka maatii kiyya mataa isaanii qaqqabee hin beeku. Guyyaa takka jechuudha. Amma yeroo Kadiiriin bira Finfinnee taa'e san waa hedduu naan jedhaa turan. Garuu namni maaltu bakka san isii dhaabee rakkinni jiru maali? Namni jaalatee hanga fedhe yoo taate namni jaalatee maatii ofiirraa gargar baheetiin orma taa'u ni jira. Mee ati akka kan keetiiti ka dhiiraatis ubbiran laale ka dhalaatis ubbiran laale. Namni jaalatee maatii ofirraa fagaatu ni jira. Namni jaalatee maatii ofirraa gargar bahu ni jira hamma fedhe yoo ta'e hin jiru jechuudha. Ana garuuyyuu waan yoo himadhe hin tolle fakkeenyaaf waan qaama saalaa kan keerra si bahe ofirraa mulqitee namatti himachuu hin dandeessu. Waan yoo ofirraa mulqee himadhe hin tolle waan yoo cadhise hin tolle yoo cadhise namni naaf hin beeku maraattuun anaa jechuudha. Yoo dubbadhe ammoo kan rabbiin malee namni naaf hin beekne rakkina san qaba. Bargalee waggaa 9 biyya ormaa hojjadhe galeetiin ji'a takka keessa deebi'ee biyyaa bahe.
ji'a takka keessatti argitanii gaafa ji'a 11ffaa gaafa bulii 29 biyya galee ji'a tokkoffaa gaafa 7 biyya kana jiraan gaafa 4 biyyaa ba'e yondoo gaafa 4 biyyaa ba'e gaafa 7 biyya kana jira sammaaltu na godhe biyya baay'ee oromiyaa yaaduu dhabeetii miti bara osoo kolfee keessatti indoom kuweetiin dhaqeetiin wallaahi kuweetiin dhaqee dhalachuu kan koof bare yoo jedhe kuweetiin dhaqee dhalachuu kan koof bare yoo jedhe namni na beeku hin jiru an kuweetiin dhaqee dhalachuu kan koof bare yoo jedhe namni na beeku hin jiru akka dubartiititti kuweetiin dhaqee an dhalachuu kan yoo bare meebi namoonni amma asirratti waa 99 na himan jiraachuu dandeessan an kuweetiin dhaqee eenyuun akka ta'e ubbare dhalachuu kan koo jechuudha garuu namni kana beeku hin jiru ammoo hin jiraa miti alhamdulillahi wanni hundinuyyuu jechuudha baay'ee waan dubbachuu hin barbaannetu jira gaafa garuu bakka wayii ga'e rabbiin naa dabarsee bakka wayii ga'e ni dubbadha an nama ofirratti jiidhu rakkinni tokko dirqama namarra haa ga'u nama dhufee narra haa ga'u nama eeguu miti nama waan balleesseef waan godhe tokko irratti ofirratti jiidhu ofirratti jechuu nama rabbiin asirraa akka haadha naa godhetu jira jechuudha kan eenyummaa kan koo hin beenne biyya kana dhufee hojiin qabu miti bakka dhalachuu kiyyaaf wallaahi dhalachuu kiyyaaf jecha ka sappoortii na godhuuf kana gargaaru jira jechuudha dhalachuu kan koo qofa bakka nama ta'uu kan koo qofa asirra na laalee eenyummaan kiyya garaa isa nyaate rabbiin nama san naa laafisee yookaan fira an fira jedhu caalii jechuudha ka yookaan an fira abbeeronni kiyya abbalammoonni kiyya an ameerikaa jiran kun onlaayinii kanarra na laalaa oolanii jechuudha kanaadas jiran isaan san caalii rabbiin nama onlaayinii kanarra koomentii jalatti baradhe fira naa godhe kamaan rakkatte kiraa manaa rakkatte naan jedhu kamaan rakkatte intarneetii rakkatte naan jedhu kamaan si haa gargaaru rabbiin onlaayinii kanarraa fira naa baase rabbiin yaadin nama naan jedhu onlaayinii kanarraa rabbiin naa baase kan akka obboleessaatiitti itti ciqilfadhee deemu an arraba tiktok yeroo tiktok kanarra dhufee kolfee haasa'u waa hedduu dagachuudhaaf duuba kiyya gatii madaan hedduu jiruuf duuba kiyya kana madaan hedduu ibidda hedduu waan qabuuf ibidda kana dagachuudhaaf jecha tiktok kanarra dhufee kolfan malee wallaahi rabbinatti ragaa akka shalabbummaadhaaf miti argitanii kashalabummaa barbaade mana kana kophaa keessa gala ilaa amma sagalee takkana jala dhageettani kophaa keessa gala balbala sana gaccufadhee abbaa barbaadeetiin jedhe wal galchee shariika walii uumee walii jiraachuu ni danda'a kashalabummaa barbaade jechuudha salphaadha bara kashalabummaa barbaada taanaan abbaa barbaade balbala kana qulfii jala banee wal galchee abbaa barbaade waliin zannatee rafuu hin danda'a tani tokkoffaa amaanaa haadha tiyyaatiin na jala jira lammata ammoo asii bayee warroota na tuffatan warroota gadaantummaan na laalan warroota shaarmuxinnaaf kashalabummaadhaan na eegansan injifachuu kaayyoo akkasiitiin na keessa jira wanni arraba tiktookii kanaa hin laalleefan argitanii arraba tiktookii kanaa wanni hin laalleefi santu na keessa jira jechuudha waa'ee santu na keessa hin jira akka namaatitti waa'ee santu na keessaa burqa waa'ee santu na keessaa haasa'a yeroo kophaa kiyya taa'us nan beela'uu hin dheebodhu hin beela'uu hin dheebodhu kaayiroo tana keessaa nama qabaadheeti miti gaafa kaayiroo tana keessa dhufu aslii walaa reedii walaa jinnii walaa jaan kan namni tokko firan qabu onlaayinii irratti rabbii wannu barsiise ijoollee kana hundaayyuu onlaayinii irratti argitanii gin yoo ta'an kootu mana keenya buna dhuginaan jedhan yoo hammaatan ammoo numan cadhisan yoo itti tole warra caalaa isaanii indooma onlaayinii kanarra wal agarra eessa jira eessa bu'ee namni kubana qabu hin jiru onlaayinii kanarra wal agarra maaliif anis waan rabbiin na jiraachiseen jiraadha isaanis waan rabbiin isaan jiraachiseen jiraatan haa ta'u garuu namni keenya ammoo gizee akkana laalee namarraa ragu ana na dhagayama ana arraba koomentii hin sharafuan kallaalu maali nama tokko koomentii naa barreessee haizo amshir naan jedhu bakka isa santu natti tola nama tokko
eenyummaa kiyyatti baqa homaa hin yaadinaadha faate abshiir maal yaadda maaltu si dhagama nama naan jedhu sanni ilaala wallahi nama sanni ilaala maaliifuu iyyuu hin jiraa miti tokko eenyummaa kan koo jibbuuf na arrabsa asirratti beeka hateetii miti hamadhee miti yookaan ammoo qullaa deemee miti zinaa dalagee miti akkana laaleetiin akkanuma laalee dhalachuu kan koo kana jibbuus jira nama ta'ee dhalachuu kan koo bakka hin jiraamne wayi intala san ka jedhu jira wayi intala san ka jedhu anamma yeroo baay'ee asirraa shamarran lakkaa qarshii keessan kaadha lakka yeroo baay'ee asirraa shamarranitti dubbadhu gubaa keessa kiyya jiru waan beekuuf dubbadha maal akka ta'e waan beekuuf dubbadha maal beekuuf isaanitti dubbadha firri maal akka ta'e waan beekuuf osoo kiyyaa silaa osoo waan ta'amu taate haftaabiin akka kiyyaa hin jiru osoo akka kiyyaati haftaabiin osoo waan zarii badhaadhinni burri zarii ka waan namaa godhu ta'e namni akka kiyyaa haftaabiin hin jiru yeroo ammaa zariin kan teellee qarshii keeti yeroo ammaa zariin kan kee humna tan teeti jechuudha gaafa humni tan teen jirre eenyu waasii godhuu hin danda'u kanaafuyyuu yeroo baay'ee bakka hin jiraa miti miidhaan miidhame kun miidhaa shamarran hundaana fakkaate usuu isaan maqamataa kan koo gombisanii akkasin irraa haasayan itti dhiiseetumaanii isaan gorsa itti dhiiseetumaanii madaa kiyyarraa isaanii qooda argitanii madaa kiyyarraa isaanii qooda maaliif argitanii isaan bakka boollaan itti kufee tana argitanii dhandhame kan akka hin dhandhamneedhaaf anamma osoo tolee namni kana booda biyyaa ba'u eenyuun amanee walaa haadha isaatii walaa abbaa isaatii eenyuun amanee osoo akkaawuntiin baafatiin osoo biyyarraa ba'uu baatee natti tola eenyu isaa amanee argitanii eenyu isaa amaneetiin osoo akkaawuntiin baafatiin osoo biyyarraa ba'uu baatee natti tola hangaafa biyyarraa galu irra caala sammuu kiyya kanan galateeffadha sammuu kan kootiin mari'adha yeroo baay'ee sammuu kan kootiin deema hiriyyaadhaan hin deemu gorsa hiriyyaatiin hin deemu sammuu tiyyaan mari'adha gaafa biyyatti galu birrii maatiin kiyya sii kennee irra sii tuullee irra naan jedhu sana achuma dhiisee birrii 500 600 qabadhee biyya gale sanuu nama irratti ergadhee bakka birootitti ergadhee ijoollee Ameerikaa jiran irratti ergadhee ka'ee gara biyyaa gale laalika osoo qarshii maatii kiyyaa san abdadheetiin qarshii asitti harka qabu tanaan salbaa jabitee maal bitee qalamii bitee mikiyaa jabitee akkana godhee ka'ee asii biyya galeeti maatii kiyyarraa sumurii argachaa hin jiru maatii kiyyarraa sumurii argachaa hin jiru namni haadha hin qabne balbala cufan ta'an qabne maatii kiyyarraa nama sumurii argatu miti jechuudha rabbiin kiyya waana keessatti anatu rakkataa fi nama rakkateetti hin gammadu nama rakkateetiin jedhetti hin gammadu waliin rakkadha malee yeroo biyya jiru irraa qabee daftara duddabbaa dhadhee dubartii zambeela baadhattee deemtu yoo arge irraa baadhadha wallaahi humna rabbiin natti ragadha dubartii zambeela baadhattee deemtu yoo arge irraa baadhadhee deema baadhadhee laalkaas mana keenyarraa safsafa meeqa fagaadhee ka'ee zooree gala baazarii yoon argu joortu naan jedha eessa joortee dhufaarta fuudhee geegesseeni usuu hin gaya jedhan bakka yoo namaa kenne waan ga'u natti hin fakkaatu rakkataa takka nama rakkateef nama beela'eetti dabeen beeku karaa lufeen beeku yeroo biyya gale san ufii kiyyaayyuu qarshiin qabu miti ufii kiyyaayyuu qarshiin qabu argitanii kama qarshiin qabne sanii miskiina jechuudha miskiina magaalaa keessaa yoo arge wallahi qarshii baasee kennaaf miskiina magaalaa keessaa yoo arge jechuudha maaliif waan dhiisaa sun boora eessoo akka nageessu waan hin beekneef jechuudha wanni kennatu tokko boruu shafa'aat akkasii taati waan jedhamu akkana keessa mul'ata gatii ta'e kanaaf dubbii isinii gabaasa qaan jiraa miti waan yeroo tokko osoo obsu waan miira keessa nagalchutu jira argitanii kana arrabsullee dhabamu dullatti shaarmuxaadha dhufee kun ribarraa ka'ee dhufee na jala seenee dullummaa kiyyaaf shaarmuxummaa kiyya argee jechuudha bas nama kun nan aarsu waan barbaade dubbachuu danda'a waan ta'eef nan aarsu ka isaa maaliif haga sammuun isaa yaaddu dubbata haga beekan mana eeganii sanii beekta namni tokko haga beeku mana eega waan hin beekne maal godhuu danda'a homaa gochuu hin danda'u jechuudha kanaafi
maal jechuun barbaada warri ammoo namoonni tokko tokko arraba namaa sharafte an arraba wallaahi arraba namaa osoo sharafe tokko faa tiktokii dhiisa lammata taree deebi'eetiini baqa hin jiraa miti sa'aa 24 arraba ilma namaa ta sharaftuu fi ka wannu jedhu silaa ana ta'a anammoo arraba namaa arraba ijaraallee hin sharafu arraba galatoomi fumbulaa kan koo arraba namaallee hin sharafu haasa namaallee nama sharaftuu miti baay'ee hin jiraa miti dubartii akka nama sabaree siilesseeti yookaan ammoo dubartii baay'ee siilessamtuudha jechuudha diqqeen irraa qabee cunqursaa fi dadhabbii hedduu keessa nama guddate nama dadhabbii hedduu keessatti guddate jechuudha amma rakkoon illee maal akka taate argeera beelli illee maal akka taate argeera dadhabbiin illee maal akka taate argeera hojiin biyya ormaa illee maal akka taate argeera hiriyyaan illee maal akka ta'e argee jira hiriyyaa godhadhee dubartiitti illee siqee hiriyyaan dubartii maal akka taate argeera obboleessa godhadhee obboleessa dhiiraatitti siqee maal akka ta'e argeera argitanii waa hunda argee jira kanaaf galaanni kana booda na daasu ni jira waan jiru natti hin fakkaatu anamma yeroo namni asirraa waa'ee heeruma dee waa'ee heeruma namni natti haasa'u osoo silaa akka nama rakkoo hedduu keessa qaxxaamureef akka nama qaawwa marfee keessa qaxxaamureef wallahi namni heeruma hawwaan qaawwa marfee ta nama hin baasne keessa nama qaxxaamureef namni heeruma hawwaan garuu heeruma hin hawwaan maaliif namni bultii ijaarachuu hin hawwine jira anamma sadarkaa kanatti obboleettiin tiyya tan edaa kiyya lammata haadha ijoollee sadiiti dhiira tokko inni jidduu jira tanarra dhalattu lammaffaa haadha ijoollee sadiiti obboleessi kiyya kan gafa abbaa ijoollee afuriiti anis osoo heerumee haadha ijoollee 5 fi 6 jechuudha osoo heerumeeti jechuudha haadha ijoollee 5 6 afuriiti jechuudha kun dhagayamuu dhabeetii miti namoonni tokko jireenya ofii dhiisaniitiin dhufanii kan jireenya koo jiraatan jiran maaliif hin heerumtuu ka jedhan maaltu akka keessa kiyya jiru hin beekan alhamdulillah jedha maqaan isii koomentiin isiin barreessitu garuu maashaallah beena qarbiin sittaa salphattu ani yeroo deebisuun qabu bullootii argitanii maqaan kan kee alhamdulillah koomentiin ati barreessitu ammoo beekan kanaaf jedha maal isiniin jechuu barbaada ijoolleen maan naannoo keenna amma waan sin ajaa'ibu ijoolleen maan naannoo keenna kan maan naannoo keennatti dhalatan naannoo tokkotti ganda tokkotti waliin dhaladhe hicciti jireenya kan kooti kan beekan Dubaay irra taa'anii asli dharree diirratti dawwalanii ni sobdii haadhallee ni qabdi biyyaa mana qabdi wallahi asli dharree dii gaafachuu dandeettan na duuba mana qabdi biyyaallee mana qabdi haftaamii akkamiiti quufatu biyyaa baase ni sobdii bar quufaaf kaayiroo dhuftee jedhan laalaka gufuu haganaatu jira assabaame namni quufaaf kaayiroo dhufu hin jira mee dhiisaati billaalee namni quufaa fi quufni isa maraachee kaayiroo dhufu ni jira mee na himaame namni kaayiroo dhufu ni jira asli dharree diirratti bira taranii hamzatti bilbilaniitiin hamzarra bilbilanii ijoollee 5 qabdii abbaa manaa hiittee dhuftee ijoollee 5 qabdii si sobaa jirti wallahi in sobdii jedhanii kun reeddii wallahi kun waan ani san dubbadhee fi wallahi reeddiin kun dhufe itti bilbilanii reeddiidhaaf asli irratti dawwalanii ni sobdii ana akka yoonti haati akka haadhaatiin na guddiste biyya kana dhufee narraa duute yoo an dhufee torbaan takka moo akkam gahe bilbilanii lakki bar homaa irraa hin duune namni maatii kan keetiif du'a hawwitu ni jirta bar seenanii aslii jala seenanii koomentiitti barreessanii rabbii jedhiiti wallahi rabbii jedhi laakoosa kan kennu ergedanii laakoosa isaanii irraa fudhanii itti bilbilanii san jedhanii argitanii itti bilbilanii bar haalli nama kennaa immoo daran si ajaa'iba silaa osoo injiraa miti akka namaati lubbuu tana silaayyuu lubbuu tana qaatana keessa fudhanii lafa kaayan anammoo intala rabbiin kakatee gaafa na dhalchuu kakatee rabbiin na dhalche
kakatee rabbiin bakka hin jiraa miti kakatee na dhalche rabbi gaafa kakatee rabbiin na uume garaa haadhatiyyaa keessatti jechuudha homaallee rakkinni illee sin tuqin dadhabbiillee hin argin wannummaan takka sin argin jedhee rabbiin kakatee na uume anammoo akka rabbiin kakatee na uume wantoota keessa darbe san yeroo laakka'u anuu deebi'ee yeroo tokko tokko of gaafadha sila anatu kanallee obsee 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 natu as ga'ee baqa waan jettu wayina dhagaamti adaa jabduu akkanaati an baqa ufii kiyyaa of dinqisiifadha yeroo tokko baqa deebi'ee baqa ufii kiyyaa anumatu as ga'ee baqa bakka kana annatu ga'ee irra caala ammoo ka achi caalu argitanii irra caala ammoo ka caalu maali bakka hunda deemuudhaaf bakka hundatti eessatti duutaa eessatti buutaa eessa geettaa eessa dhaabbattaa wanni kun hundi maktuuba rabbiin naa katabe ta'uu ammoo itti amanarra caala bakki ga'e kun hundi katabbii rabbii ta'uu itti amana katabbii rabbii ta'uu wallaahi billaahi osoo والله بالله ربي لمن تاني ككدي مقا ربي سجلتني سجلين ككدي osoo nama biroo ta'e muudannoo qabu kana qabaate lubbuudhaan yeroo tana addunyaa irra hin jiraatan jedhu lubbuudhaan addunyaa irra hin jiraatan jedhu muudannoo yoo jedhu ammoo nama heerumee mana dhiira gaheetiin bultii keessa rakkatee dadhabee bahee miti muudannoo ka gama maatiitiin ta'e gama hin jiraa miti hojjettee danfa kan kee dhabuu ta'e nama kana as gahe inde anumatu as gahe yeroo jedhee uf gaafadhutu jira taa'ee aniin tun anumatu sila as gahe yookaan ammoo anumatu sila kana hunda obse baqa inde ka kana hunda obse maaliif yeroo tokko tokko yeroo asirra bayanii koomentii kana namichanii yookaan ammoo yeroo suuraa kan koof duuba kaatanii namichanii jala seenee fadha geeffadhe aniin gaafa san waan san danda'e kana danda'u nama online irratti eenyummaa kan koo hin beekne naa farsu kana danda'uu dhaba waan jedhutu na keessatti uuma waan jedhutu na keessatti mul'ata jechuudha kanaafuyyuu inshallah keessattuu dubartiin nama kakiyyaa kana rabbi sanaa godhu nama kakiyyaa kana ani nufuu hamtuu nabu wallahi nama kan suuraa kan kootiin namichus ta'e kan maqaa kan koo kaasee namichus ta'e aktiivistiin irraa haasa'us ta'e wallaalaan irraa haasa'us ta'e beekaan irraa haasa'us ta'e wallahi eenyumaanuu iyyuu hammeenya isinii yaadu hammeenya takka hin yaadu baqa yeroo tokko tokko ni aara baqa ni aara ni yaada kushiinaa arabaa keessa dhaabattee mana madaam keessa dhaabattee kan borumaan irra akka buutu hin beekne gizee hin jiraa miti kushiinaa arabaa distii kana kish waliin godhaatiin yeroo ana shaarmuxaa shallittii akkasiyyoo maaliyyoo yeroo jettu bakka hin jiraa miti hay hujiin itti dhagayamee dadhabdee sukkaara ofii narra baati jedheen daba yeroo dadhabdee hin jiraa miti mataan kun si oo'ee jedhe waan gootuuf waan dhiiftu addaa wallaalta waan gootuuf waan dhiiftu wayii wallaalta ol baatee tiktookii irratti akka kiyya haasoftee kolfitee bada haasoftee misha haasoftee baafachuudhaaf hin dandeessu ni sodaatti koomentii mataa gadi cufattee yooma haadha faata yaarrabsite irraa gala waan jedhutti amanaa dadhabbii mana madaamiitti jirti yoo haadha faata waan barbaadde jettee irra salphataaf waan jedhu wayii jechuudha kanaafi ana ammoo akkaataa amantii keessaniitiin du'aayinaa kadhadhaa akkatuma wanna jettaniini kana jaalattus kana jibbitullee humma daangaa walitti hin tarre daarii walitti hin tarre maatii kan keetu si jalatti hin ajjeenne du'aayinaa kadhadhaa inshallah bara wayii ni tura malee rabbiin lubbuu yoo na jiraachise akka ammaa kana akka ammatti jiru kana yookaan ammallee alhamdulillah rabbiin kiyya galanni haa ga'u fayyaa qaba shinti beetii namni nan geessu shaayii namni naan danfisu namni gadi na baasee ol nan deebisu qilleensa na fudhachiise ofii kiyyaa gadi bahee ol deebi'a kunuu naaf ni'imaa guddaadha usuu sireerra ciisee hoo maal ta'a waan jedhu naaf dhufu odoo sireerra jiraadhee hoo maal ta'a
bilbiladhee waamee guyyaa hunda heeloo kootu shintibeetii nageessi jedha utuu sirriirra jiraadhee ho'atta ta'a waan jedhuutu osoo ija dhabee ho'atta ta'a waan jedhuutu natti dhagayama. Kanatu natti dhagayama yeroo namni tokko tokko rakkinnaaf bakka kennee taphataacha'u silaa yeroo injiraa miti yaadaaf taphasaacha'u anammoo bakka injiraa miti ni yaada bakka osoo fayyaa hin qabaanne ho'atta ta'a osoo rakkinna wayii keessa jiraadhe ho'atta ta'a bakka injiraan kana yaada'an kanaafuu rabbiin jabduu waalaikum salaam abdii anaa dhufu kanaafuu rabbiin jabduu akka tiyyaa isin haa godhu nama rakkinna hundaa danda'u rabbiin isin haa godhu. keessattuyyuu ijoolleen shamaraa cimtuu akka tiyyaa kana ta'a anatu isin hin jedhu qormaata gara haadhaaf abbaa keessaniin dhufullee nama obsu rabbiin isin haa godhu qormaata gara obboleessa obboleettiitiin illee nama dhufu rabbiin nama obsu isin haa godhu qormaata gara kushina madaam keessatti illee nama dhufu obsu rabbiin isin haa godhu nama balaa kana hundaa rabbii obsu rabbiin isin haa godhu. Rabbiin isin haa dandeessisu. An jireenya kiyya Kuweetiin keessa jiraadhe keessatti ilaalkaa guyyaa takka jiraa miti. Akkuma taate wanni na cinqitu wayii na sotti ammoo bakkuma gaheetti bar akkuma taate gina alhamdulillah rabbiin nama ofii jaalatamu akkora. Akkuma taate wanni na cinqitu wayii na sotti. Jireenya Kuweetiin dhaqee namitti rabbiin abaare wayii rabbiin na buute sanuu lukan qabdu lukan irraa muranii namitti rabbiin abaare. Mukkee kanarraa cuftee ibidda Kuweetii ka isin beektan san akkana danfa ta'uu irra ta'a bula. Mukkee cuftee rimootii fudhattee